Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni keenya akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyoo ta'u mee har'ammoo namni wayii waan hin taane maqaanatti baaseera dawwaleef hin gaafadha walumaan yaa turru. Leelo leelo giiftisha shuu fayyaa qabda maal jechuudha fayyaa qabda ati fayyaa qabda maal jechuudha maal gochaa jirta sijjamara hojii keetii situ fidee situ kana haasa'ee situ kana godhee kannaan jettu maal jechuudha sijjamara kan takka kannaan jechuu dandeesseeti sijjamara jechuudha maala saabdeeti garuu maayini kee maaltu caala kee maaltu caala kiyya maalitu caala maalidha inni naaf hin galle sira siraatanii naasoftu ati maayini maaliifan bilookisiin kun indee bilookii bichaadha ganaa waa meeqatu jira indee bilookii dhaabbochamooti indee fayyaa qabda enna fayyaan qabu naan jette maaliif kana dubbatte naan gocha keeti hojii keeti seenaan jette maal jechuudha sijjamari qoon suusinnaadhaan akkaawuntii ergii jedheen tanan jira jechuudha maaliif akkas jechuu dandeessan waanan hin jenne waanan hin jaanne tokko jechuudha shuu maanni an kofaltu an kolfan barbaadu maaltu garaa nagaa ada fakkeesh amma kuni piraankiidha jechuudha dhugaa rabbee dhimee ani kana waan akkana kana siif hin dhaga'u loome jechuudha waan akkana qalbii akkanaa kanan barbaadu sijjammaranii jechuudha rakkoon qabu galatoomadha innaa kuni waanumati yaadde dhaggeeffadhu tokkoffaa waan yaaddanii waan lakki dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu waan baalagee keessa makiiniiti amma jechuudha tokkoffaa kun suusinnaa wajjin waan wal geessanii yaaddanii buustanii baatanii akkas jettanii sijjamar garaadhaan naaf hin goone jechuudha odoo garaadhaan haa gootanii raattanii akkana naan hin jettan jechuudha sijjamar kun piraankii miti jechuudha. Naa በጣም ከፋሜራ jechuun namni ko nama gochuu bichaa miti yuulaan dhaggeeffadhu yoo nama tokko tuutte ana yoo tuutte ati maal akka taatu qubaaf qaban kanammoo sababa naa ta'e atillee immoo sababa sii ta'e sii galee sababa sii ta'e malee kuni waanuma akkanumaan falassamnee natsaannaa gaafachuu hin dandeenya. Natsaannaa waa'ee kanan beektu dura natsaannatitti moodee tanan natsaannati silkina sagalees naa deebisuu dandeenya. Naa boochistu malee jennee soosinnaati naman taatu jedhee soosinnaati qoricha siinaaf qotte sababa dhabe. Hin bahu hin aaru dhere. Bakka kun waanuma yaaddanii hojjetanii buustanii baatanii hojii jecha keessan. Kiristoos waaqa waan akka yaadee Kiristoos rabbina dafaa waan akka yaadee akkuma aartee boojuu akkana godhe malee soosinaan waan beektu tokko hin qabu. Soosinaan leenatu dhibatinaa boojisuu baatte bulookin hundootti siqixxeechaa jedhee. Sitti dhaga'amaa jira isaa. Kuni jechuudha natsaannatis keessa jirti jechuudha natsaannatis keessa jirti jechuudha inni wal geessaniituma gooftoleen jechuudha kana gaafatalayyiin da'uun jechuudha. Miti kuni amma sin gaafa ayyaana sana wal geessanii waan hamachaa ooltan nam sadi taatanii hamachaa waan ooltan deebitanii kana gootan malee jechuudha bafuutsum kana miti jechuudha kanaafuu rakkoon qabu bakka kanaafiyyuu rakkoon qabu
Kanaafuu rakkoon qabuuti amma jechuudhaati namni gocha bichaa osoo hin taane namni aizoosh namaan jechuun iyyuu miti kaloomii bakka itti yoo namni jenne sun yoo namni jenne itti na bochiitu san kana quba qabdaa itti as jamar koo waan akkana kana innaa lamanne nyaa'uun jechuun rakkoon qabu baramma loomii kun rakkoon qabuuti akkaawuntii naa ergiitii intinaa jenna jechuudha rakkoon qabu booda haasofna. Wanti deemi kadhattuudha galchoo barbaadde nu birri haga odaa guddaa godhatu laa rakkinaan qabu inni jechuun gisee biraan naa gootan gisee kiyyaam naamna fa'aa irratti jechuudha. Siqaxxeedha ati akka maan ofii wanni hojjetin of dhibbarra of hin kaa'e piraankii dagasiin jenne piraankii dabakka ati ani piraankii akkanaan beeku ani piraankiin akkanamaa inni gocha keeti hojii keeti waan gooteedha naan jechaa turte koo hin gadda jechuudha giseen dagaaggameeti. Natti dubbattee fidaate ati natti dubbattee akkuma suusi natti himte naan jette san ati waan akkana natti dubbattee. Maaluma godhan ijoollee hiriiruma gisee kanaan dubartiittuma namaa baane maal godhan coggaaruma biyya gubachuudha maal godhan. Kalaas እንግዲህ rakkoon qabu galatoomaa lamaan nanyoo miti guddaa sin galateeffadha. Ani si jammar koo gaxxala koo ani gana ishisitti muyyoon hedduu waa kiristoosii ani nyaattee naan asitti beebade kiristoosii hin garaa waan beekas irratti hojjechuu hedduu geetaa. Yaa hojjettani maal argachiree hojjettani hojjedhaa itti gubaa kaasaani maal garuu jechuun shaggaadha inni koo gisee tokko qalbii keessa gisee tokko azinyaan lola ማንኛውም መከራ hojiitiin hin deema ነፃነትስ ተውነን ጋፈዳ አካውንቲና ይርጋዳ እና ጉዳ ሳናፍ ገላቶማዳ ሲኒን ጀዳሺ ሲኒፍ እንደወላ ማንኛውም fadika diga wadi fiyan akan mana fan furatin bani sigatil damo pirankii yoo ta'e piraankiidhaan beeki malee waa waaqayyo siin jaalanne tokko akan mana haasa'uuf faayidaan qabu. Indoom siiju jechuudha kan kana marqee fidee dhufe indoom masaafa kana jechuudha indoom jechuudha dhaga'es indoom waa sitti dhaga'eetan jira cinaadhaan jechuudha aggeeffadhu waa dhaga'eetan jira waanan dhaga'eessitti ma dhaga'e kan waanan dhaga'eessitti ma aggeeffadhu gaafa ayyaanaa sanaa indoomati jechuudha maaliif kenninaaf maaliif itti kennina birrii jetta'edha maaliif itti kennina sijjemmar maaliif kenninaaf maalitti gootii dandee obboleettii ishiitiif nu ajechi ishii dhabseetamuun kenninu sirumaa jetta'edha warreen xiqqoo gurra buutee turte akkasuma dhuftee kana qammamattee haasofte waan ta'eef iyyuu na galatoomika. Maafan jira waaqa? Manninyaan galoomi dhaggeeffadhu gaa irkoon asteer naaf boochi yoom yottanii hin yaadinaa akkasiin qammamattanii firaankiidhaa dhuftan ani isinirratti beekera waan ta'eef anis isinirratti hojjedheera deebiseetu gaafa suusinnaan dhuftee viidiyoo banattu kaasee ani beekera sijjemmar batala yuutuub irra gisee gadhiifamu bakka beekera gisuma sana naqqee bakka gisuma ishiin dhuftee firaankiidhaa qoy maaliif ani dubbadhuuf loomumatu loominni itti tooqannatti argite ta'a minaamina hin gadda godhe miti akkuma hin jedhu. Gaafa simmoo garaan na kaffee jira sijjemmar nan bu'aa tureeyyuu waluma keessa sinii taate malee gizee viidiyoo dhaga'u siqatte ana garaan na badee jira anis akkasumatti siin jedhee ture tanaan dura. Kiana waan akkasiin naarreanii gubadhu ganaa sirratti hojjedha ammas ganaa ammaan dhaqee suusinnaa boochisa abbaa kun nan dalchine dhaqe yoo nani suusinnaa amma dhaqeen boochifne namaa miti tu edina tu figa suusinnaa dhaqee waan hin boochisne amma dhaggeeffadha viidiyoon irratti waraaba deeme.